bumaedha. Ibidda keessa qiyaamaa keessa jirra. Qiyaamaa kana keessaa nu baasaa rabbi isin haa gammachiisu rabbi yaa jannataa isin haa gammachiisu isiniin jedha. Dhageessan miti himmata. Dhageessaniitu miti ijoollee. Kunoo ijoolleen dhalattoota naannoo Arsiitii azabamaa jiru. Godin Arsii lixaanaa shaallaatii ganda ajjeeseeroo tokko keessa dhalannaa isinii jedha. Maqaan kiyya maartuu abbuu waa'ilootii isinii jedha. Ahe obboleettiin xiyya qooftuu abbuu waa'ilooti. Nu lachuu obboleeyyan walirra dhalan sobanii biyyaan baasan. Nu ganaa harriin kottaa kadhata. Bitan gaargaarii tokko tokko kadhataa dhufu. Sobanii biyyaan baasanii haadha teenna ibidda ganne nullee teennaallee ibidda bannee utuu jirru asaaba ganne halkanii guyyaa akka nafti barii akka nuti eebbeen ibidda keessa jira rabbii jedha ibidda kana keessaa nu baasaa rabbumaa jedhaa isinii jedha. Ayyee namoonni tolgaleetti naasee ijoollee kanaa jirre Ajdaabiyaa jiru moo Bangaazii jiru moo Tiripoolii jiru mee gaafadhu. Bangaazii jirtu moo eessa jedhama bakki isin jirtan? Ajdaabiyaa eessa jiru? Bari bakki nu jiru Liibiyaa jedhama. Liibiyaa magaalaa mana hidhaa keessa jirti. Halkanii guyyaa akka lafti barii akka nuti eebbeen magaalaa keessaan baan tuma akkas ka nyaannu ulee ka dhunnu bakka imimmaa kenna halkanii guyyaa kunoo uleen nuti maaru rabbii jedha. Ibidduma kana keessaa nu baasaa bakka akkuma taatan namichatti deebiseedhiiti Mubaarak eessa jireenya dhiin namticha gaafadhu. Maal fayyada maal abbaa kee goota jedhaa namichi deeqaa tokko malee naasofsiisu jedhee ammayyuu kaardii guuttadhu dawwali jedhee iyyaa maal nutti manamichi maa nama keenya fa'ii keessa afaan beeka. Okay, siifan hima baqadha. Mee akkaataa ta'uun isin hin beekne tokko jira beektaa? Durii meeqa isin gaafatanii giiftii? Ilaa. Bakka kuma miiliyoona tokko kuma 700 nu gaafata. Nu harree birrii 2000 nu bite nama harree tokkotti nu bitu nu qabne. Akkana harriin kottaa kadhataa qoraanna kadhataa jiraatu biyyaan baasanii kan itti eebani akkana akkanaa itti dhuufaa sana jennee bakka rabbuma gaafataa ramadee wamata akka waggaa inni maqaa kun nu dawaleeti bakka gammanne akkasi dhuguma isa eeggannu bakka yoo dawalluuf illee nu jedhaan kaafta waan ta'e akkasi isi eegu jirra malee wamata akka dabsaa dhabne. Wallaahi ani uummata Oromootti yeroo 2-3 sagalee keessa waraabees dhageessiseera. Hadda guyyaa dhumaati hadda namni dhufee waan kana harkaa fuudhu hin jiru taanaan ani waa tokko bilbila kiyya cufachuu malee waa tokko furmaanni hin jiru uummata keenya la yeroo 2-3 dhufee sagalee ta'eeraaf ijoollee kana narraa fuudhaa sagalee ta'aa fi du'aa jiru isiniin jedhee yeroo 2-3 sitti beera hundi keessan iyyuu akka nama nageenya calliftan miti ayyee. Bakka uduma jirru asaaba galleerra bakka namni du'ee asaaba gala guyyaa qabirii seena asaaba galan malee namni jiru mana qilleensaati asaaban galu akka keenya nutu jiru asaaba galleerra rabbi jedha asaabuma kana keessaa nu baasa ummata islaama masgiida kadhadhaa ofii dhabdellee masgiida nu kadhadhaa timiti beetii nu kadhadhaa gabaa nu kadhadhaa ijoollee hiyyeeyyiin abbaa qab bara 2001 abbaan keenya nu ofii beenu guyyaa abbaan keenya nurraatu. Ay. Udah apa gua nanti mana Oromoo ni gaa inni tokko kira jiru jallataa la hundinuu agaya kana mana geenye. Mana jallataa la. Arabati amari bicha bega male gaba Oromoo beekunchu. Wallahi rabbi furmaatini fatau male. Mana janda barbada janda male waai nama bararu kana.